ummata waliin diinummaa hin qabne itti himuuni ummata Oromoo beekaa kennarra jirtu jechuudha. Yoo beekaan jedhisee karuma siyaasummaa qofaan deemu ta'e qabsoon kanatti illee bishaan nuti jechuudha. Warri waraana keessa jiru kun ilmaan Oromoo cunqurfamaati. Ilma Oromtichaati. Intala Oromtittiiti. Kanaaf haati Oromtittii fi abbaan Oromtichaa ummata kan akka diinummaatitti ilaaluu osoo hin taane akka ilmaan isaaniititti ilaalee taqabbaluu fi waan barbaachisu isaan cinaa dhaabachuun dirqama Oromooti jechuudha. Oromoon hagaadhaa tana ka isii hin taane gabbarti malee ka isii ta'u takkaa gabbaruu miti ija keeriitiin ulaaltee hin beektu jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo yoo tolaan didde dirqiidhaani Oromummaa isii tanarratti akka isaan gadi ejjatan gochisiisuu qaban jechuudha. Haga ammaa tana waboo yookaan ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii uummata irratti fudhatee hin jiru jechuudha. Sirna diinni baastee fi waboon yookaan ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo diina Oromooti ka jedhani ganda keessa aanaa keessa facaasanii ummanni Oromoo ummata dammaqee osoo hin taane ummata gana sirnuma mootummaa kana hordofu waan ta'eef dhugama itti fakkaatee ummata kana waraana kana gara diinummaatti fudhataa jira jechuudha. Kana ammoo ka amansiisu numarra jirti jechuudha. Numaatu ummata kenna hima jechuudha. Numaatu naannoo kenna hima jechuudha. Hadhallee ta'e borullee ta'e waraanni adda bilisummaa Oromoo diina osoo hin taane ka ummata Oromummaa isaatiif jedhee diina bitate jechuudha. Siigalee namni tokko ani fakkeenyaaf dhimma jireenya kiyyaa dubbachuu osoo hin taane dhimma Oromummaatu walitti qabna. Dhimma Oromummaa dubbachuun diinummaa nama bitachiisti. Waraanni adda bilisummaa Oromoo yoo obboleewwan keenya kun sababa Oromummaatiif diinummaa bitatan malee isaan diina Oromooti miti jechuudha. Lafa Oromoo irratti akka hin saamamneefi ilmaan Oromoo akka hin dararreefneefi mirgi ilma namaa biyyummaatti san keessatti walqixxummaan biyya sanii akka jiraattu ka jedhu seerri kun tumame jechuudha. Seera kana mootummaan abbaa irree akkamitti namni Oromoon abbaa godhachuu hin qabdu. Qabeenyi abbaa qabu akka arga hin saamamu. Siigalee niitii dhiirsa qabdu takka akka argan ija keessa laalani. Amma Oromoon niitii dhiirsa dhabde taate jechuudha. Kana yogguun jedhu martinuu jechuudha. Hatuudhaaf yookaan ammoo fudhachuudhaaf yookaan ammoo waa gochuudhaaf ija isii keessa lallaala jechuudha. Kana jechuun Oromoon akkas taate jechuudha. Hamma Oromoon abbaa godhatutti hundumatu ija isii keessa lallaalaa jechuudha. Kanaaf Oromoon dammattee maal gochuu qabdi? Ani abbaa qabaa. Narraa dhaabbadha. Diinni kiyya ka isinnaan jettan osoo hin taane diinni kiyya ka beekaa kiyya ajjeese ka beekaa hayyuu kiyya narraa hidhe ka dargaggoo ilmaan kiyyaa narraa hidhe jette Oromoon xiqqaa guddaan dammaqxee lafaa ka'uu qabdi. Kana ka lafaa kaasu warra ganamaa galgala miidiyaa hordofuu fi warra ganamaa galgala reediyoo fi televezyiinii dhaggeeffatutu akkuma kaadireen bilxiginnaa yeroo isii gubdee dhoqqee dhiittee jechuudha. Boostii godhattee jechuudha. Baadiyyaa keessa deemtee uummata keenya irratti waan garagaraa shira kana himtu kana isinillee ijaarama keessan gadi fageessinee tolchannee nullee ganda keessatti naannoo keessatti Oromiyaa keessatti waan kana himuu fi qabna siin jedha boo. Kanaaf yoo dhugama ummanni nu dhale kun ummanni keenya kun lakki isinii miti diinatu naa ta'a diinni afaan isin dhalee miti diina afaan kiyya baratetu naa ta'a yoo jedhu haadhummaa fi biyyummaallee adda diigganna abbummaallee warrummaallee jechuudha. Kana irratti Oromoon waliigaltee ciccimaa tumachuu qabdan jechuudha. Haga kana tumattanii masxanqaqaa ummata keessan jala keettanitti phiiphiin isin jalaallee hin haftu kaadiroonni illee isin jalaa hin haftu jechuudha. Kaadireen wanti isin jalaa hin hafne dhugaallee hin beetti. Akka waboon diina Oromoollee hin taane hin beetti. Siigalee jira warra kaleessa alaabaa adda bilisummaa Oromoo maxxanfataa mana isaaniiti miti kallachaa isaaniitiin maxxanfamaa ture sirna garaa isaaniitiifi sirna jireenya isaaniitiifi jedhanii kana waadaa phiiphi walii galaniif jiraachuuf jecha dhugaa ummata Oromoo kana dabsan jechuudha. Laakiin dhugaan akka namni itti dabsu osoo hin taane dhugaan ummata Oromoo hin dabdu yoomillee taanaan. Kana beekuu qabdan. Kanaaf jechuudha abbaan kiyya abbaan qabsoo haqaa mana hidhaa jiraachuu fi akkasumallee jaarmannoo marroon taagalaa jiraachuu Oromoon beekuu qabdi. Kanaaf nama itti irkadhu hin qabu, nama jala kufuu hin qabu, nama jala boqadhu hin qabu jettee Oromoon of hin dhamaasini. Gursaallee hin bulini. Ummanni kun sirratti hin taphatini. Isin teessaniifuu waa nyaattanii garaa qabaattaniitiin ispoortii isin sana qalchiisaa hin jiranii. Warri waa nyaatee garaa qabu warri garaa mooree
ulfaji asagalii fakkaatu gadi bayee ispoortii haa dalagu gadi bayee diina irraa haa deebisu isin mana keessan jiraadha diinni wayiituu hin jiru waboolleen diina keetii miti tigirallee sirraa diinummaa osoo hin taane abbaan fedheeyyuu sabarraa diinummaa hin qabu abbootii irree kanaan mootummaadhaan wal morma malee namuu jechuudha diinummaa walirraa qabu kuwwan illee akka namummaatitti aangoof jecha jechuudha jiraachuuf jecha jechuudha nu jibbanii yookaan oromummaa keenya jibbanii miti bar aangoo tana dhabna yoo ummata kana kadee garu ta'e aangoo tana dhabna liqimqaame amma liqimqaamamnu tana dhabnaa ka jedhan isin irratti ijaaraman jechuudha laakiin garuu liqimqaamoota achumatti dhiistanii maaltu nu baasa tokkumman nu baasa ijaaraman nu baasa ijaarama miidiyaa qofarraa osoo hin taane ijaarama warra biyya alaa diyaaspoorotaa fi warreen biyya alaa qofa osoo hin taane ijaaramni gadillee fageennaanillee biyya keessatti ijaarama godhachuu qaban ijaarama cimsachuu qaban ummata keenya kakaasuu qaban waboo maal akka ta'e barsiisuu qaban ittillee garsiisuu qaban jechuudha waraanni adabbilisummaa oromoo yeroo kamuyyuu diina oromootii miti oromoo kabeekuu qabdu jechuudha diinni keessan ka amata 150 garboomsee amata 27 illee wayyaanee jalatti si haqanqaalee si nyaatee sirra deemee lafee keessirraa fixe hayyuu keessirraa baasee biyya namaatti baqachiisee biyya namaa sanittuu baqatee osoo baratu osoo siifiyyu osoo taaggalu gaafa diina sirraa buqqisee nagaa sitti galee si waliin jiraadha jedhellee sirni abbootii sanii sitti guddatee sitti jabaatee jechuudha hidhee mana hidhaa sii kaa'ee jechuudha kaan sirraa ajjeesee duuba maaltu sii dhalatere oromoo maaltu sii siqesi kanaaf jechuudha kaleessa amma hangaasaa ibraahimii amma deermilkeessaa kana nama gootanii dhageeffattu isa ziraarii qollofatee hin dandeenye namtichi oromoo miti jetta oromoon akkamitti nama kana dhageeffatti jetta ati akkamitti nama kana dhageeffatte ati ishii ka isa tuffatte oromoon waan isan beekneef isa dhageeffatte ati ka isa beektu ka ziraarii isaa qollofatu hin beekne maaltu si guggubee koomentii hagas ga'u sani jecha hagas jechisiisan hangaasaa ibraahim dubbise hangaasaa ibraahimi waan inni nyaate santu garaa keessaa isa nyaataa jira jechuudha dhugaa ummata oromoo ka awwaalame san namichi sun tuqee waan jiruuf isaan gugguba jechuudha daranuu akka isaan gubatanii dhugaan ummata oromoo kun bahu hayyootiin ciccimoon waan kanarratti hojjechuu qabda dhugaan oromoo ammallee hin baan haqni oromoo ammallee hin galle sinii galee oromoon ammallee bakkuma kaleessaa san jirti oromoon ammallee sirna bittaa san jalaa hin dhabne sinii galee bitamaa jirti jechuudha ummanni oromoo haga bitamuu dhiisutti haga ummata isaarraa hojjechuu dhiisutti bilisummaa wayituu dhuftu jechuudha ummanni oromoo yoo kabajaan dide dirqiidhaani tarkaaffii ciccimoodhaani gadi jedhee buluu qaba woboo jala jechuudha kana ta'uu baannaan sirni diinummaa ummata keenyan bulchu jechuun barbaada asumaanillee carraa walii kenninaa yaanni tiyyata xumura irratti woboo keessan gargaaradha woboo waraana keessan gargaaradha wanni hadda Tigraay sodaatamteefi wanti biyyi kamuu sodaatamtuufi waraana qabdi jechuudha waraanatti amannu warri siin jedhe kuni warri biyya Itoophiyaa san keessa jiru warra seera beekuu miti galee mootummaan ammaa kunniin warra seera beekuu miti warra mirga namummaa beekuu miti sinii galee warra abbaa hufnaa waan ta'eefi hufna godhachuu sirra jiraata nama hufna qabu walitti haddaa sooba yuunduratti hufna kee beekuun tilmaamuu sirra jiraata jechuudha kanaaf nullee waraana keenya bira dhaabachuun dirqama jechuudha waraana kana yoo qabaanne waraana kana yoo jabeeffanne gaafa kana diinarra ooluu dandeenya gaafa kana biyya teenya diina ofirraa deebisiisuu dandeenya kanaaf dargaggoo fi dargaggeettiin waan danda'amee waan jiruuni waraana adda bilisummaa cinaa dhaabachuun dirqama keessanii maal haga hadhaa tana namni keenya marti hadha waraanni adda bilisummaa kun namni gargaareetii miti namni waa godheetii miti beela isaa danda'ee dheebuu isaa danda'ee miila qullaa deemee haga hadhaa tana rooba keessa deemee wanti ummata isaa kana tajaajilaa jiruufi wanti hadha sodaa godhatameetiniin oromoo miti mootummaanuu hadha wanti sodaatameefi maqaa ummanni kun bosona keessa jiraa dhagaaniif jechuudha diinotiin jechuudha warrummaan bosona keessa jiru kun warra akkamiiti nama akkamiiti ejjannoon isaanii hagam ka jedhu diinni duubatti sodaataa deema jechuudha laakiin oromoon ammoo hin beektu jechuudha isinoo warri miidiyaarra ganamaa galgala ooltani warri hojii waraanni adda bilisummaa oromoo hojjetaa jiru tarkaaffii inni diinarratti fudhatu osoo argaa jirtani meeti gargaarsi isin duubaa gochaa jirtan meeti jabaadhu na jabeessi isi ati jechaanii jirtu meeti diinni inni na boochisu kana narraa kuffisi na kolfisiisi na gammachiisi jettee wanti ati godhaa jirtu maali meenatti hima kana godhaa jira jedha
yoo karaa ittiin gootan dhabdan karaan hin jira karaa isin garsiifna koottaa gargaara waraana keessan gargaara bira dhaabadha tani galee kootu ummata kee baradhu ummata kee barsiisi kana dubbii diina wayiitu iyyuu miti nama keeti dhiiga keeti saba keeti ka achi keessa jiru jechuudha kana sirni diinummaa akka ati hin dammanne akka ilmaan kee hin dammanne jiru kana jalaa bayuu qabdanii isiniin jedha kanaafi carraa ergachaa jirtu mee nagalchi habshiirsi galchaa arsii boqojjii kanaaf sheer godhaatti warreen ammoo naanii waraana kan hin gargaarraa itti nu dabalnaan jettan as jalatti yookaan miiseenjarii na dubbisaa arsii boqojjii ka jettu kun qabadhu ka yookaan miiseenjarii na dubbisaa yookaan asirrumaanuu naanii waraana keenna kana hibiran dhaabanna jedha arsii boqojjii kee ofirraa sidhaa waan akka ta'e hin beeku namni biraa ergadhaa carraa kana malee furmaan hin jiru oromoo haga kutatte haga yoo sirni abiyyoot kaasawee naa ta'a jette nu waliin borcamuu osoo hin taane nutti riiqachuu osoo hin taane sirna abiyyii jala deemii sirna abiyyii jala riiqadhu yoo sirna keenna jala deemtee sirni wobotti niin amana waraana bilisummaa oromootitti hin amana oromoo kiyya niitoorkiin na rakkisa beektu mata kiyya niitoorkiin na rakkisa dhiifama yoo sagalee adda ciccite arsii boqojjii hin qabdu na biraa namni biraa carraa ergadhaa biizii jedha ofirraa si dhaake kaameraan kee yoo sirna kana amantan ta'es waan itti amantan san jabeeffadha waan itti amanan san amantiitu lama namuu amantii isaa akkasi jabeeffata nullee waan itti amanne tokko akkasi jabeeffataa deemuun nurra jira jechuudha waan inni barbaachisu wanta isa barbaachisu ni galee mucaa ofirraa si dhaake akkasi deemaa jechuudha sheer godhaame abdii amaan maal akka ta'e beeku ijoollee ofirraa si dhaame hayi Iro madida. Ya ki kameraan na didaa jira beektu. Wallahi na didee beektaa si boqojjii mayyaaleetu mana jee waan ta'in beekuuni. Baay'ee ulfaata. Ya Rabbi inshallah. Kameraan keessan garuu jira achinaa waamuu dida maal akka ta'e hin beeknu yaa akhi yaa rabbi lesh wallahi sindide isin dideeni oromooti ya maal akka ta'e hin beeku maal akka ta'e hin beeku wallahi na didu jira kameraan keessatti
لا كاميرا كيسني متي كاميرا كيسني جرا أسمارك كود جرا تونول يا أكيد وعليكم السلام ورحمة الله إجوا اللي سندي ديك ربي سيابليس إن شاء الله إنا أكاسي أورموتيا خلاص نادي دي جراني يرو أوبو ناصر يرو برات الراولي الرافونا جيرا الحمد لله جيرا يا كيان يا دسن رافولو في أنا دي دابيت توري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوسف كلن دلق اتفقات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سام كاميرا مال تايدي دكون كوكان بتجنار كيسا كبا أو ماي جاش وان أجائبا سي همو ديما طيب نادي ديبر والله جالت ديمتي نادي ديبرنا أتشنا سنبرا ديمو دي كاميرا كوكان كون بيجيسا هاسي دابتني فلفلة يا نياتوني بيبي أركا كيسا كبا أركا سياكا إن شاء الله بيبي تنالي نادب ديسا نودب دي أمني تنبيت توري ما لك تاتن بيكون ستك إيرا ديبي آسر غاميا منم نبرا ما كل فتا بوني أورومو لجي ما كل فتا نبني جراي قطارة يادا كنوف أما لينا ديدي هرسي بقى جي أتم كاميرا يو كبدو نبرا والله نديدي يعني أنا يا ربي كي يا نادي دجرة والله ياكي يا ربي كاميرا دلقيقة با نادي ديرو دارا غودا بقى والله دارا غودا لا إله إلا الله ويا ربي كي يا أكي هذا بالرسا خلص نادي دجرة كم دي أنا أوسو دو أيو سجل قبض إنجان أوسو دوماتي سبك يارجو أوسو هيون أورمو أكنتي هيدا من هيدا أجرو تما كشلبة سقطة كشلبة سنجان جنمت نانية صدرك جنجنا كيساباتي جرت يروك يفيا دمي دربي جرسني قاله أنا يرو سنت جنجنا دبرسي جر ديما جنجنا سقا بالغي إني نسنين جد كون سنت تنقل وبر نمولينها سوق فربيك ينبيكم مليان وانا نسنين جد كون سنت تنقل وبيتني نقاله إجا خيس ولالو لا إجا خيس لالو ديسا كايو تيساني جر موتما أبا إرّيكنا وان أمتك إنك راجل وان أمني إلمنا ما بينا ما خيست تأجر وان إلمنا ما بيا خيست تأجر كنا قوة اتقابي لالي ججورا انت اللي تك إيسا يوسي رجلان نتو قربان تقل إيسا يوسي جلاه نكو سيقالي غيرو ججورا نمك إدباجرتا أمتك إدباجرتا دقا جرتا ججورا بيا خيسا كدرارم أورمو بيا نماتي كدرارم أورمو
namni asitti madaaya asitti hin miidhama kun waan ta'aa jiru ima argaa jirtan kun waan Saudi Arabiyaa keessatti illee irra deemaa jiru ummata keenya irratti kun rakkoo mootummaatii miti rakkoo isaatii miti imbaasii cufe ummata galchuu didee gartanii baay'ee ulfaata kanaaf kanarratti Oromoon nu dubbadha namni keenya dhumaa jira biyya keessattis dhumaa jira biyya namaattis dhumaa jira kinoo maanguddoo hadhaan poosti of jalatti godhe kanallee ijoollee inna Oromoo xiyya wallahi warri carraa argattan dhiifama kalaas kaameraan kiyya na didee jira mee rakkoo isaa doktora bira geessee yaalaani iyyaalama jet beektanii dhugaa dubbachuu fi mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti illee namootiin mammadaayanii jiranii kun haala rakkoo gurguddoodha madaan kun dhibeedha isinii galee bashitaadha mataa isaatti madaan ummata irratti namarratti akka qaama irratti babbayu kun qulqu tokkoffaa rakkoo biraati rakkoo inni irra jiru woka yeroo dhukkubni kun dhufu wedutti namni yaala argachuu dhabuudha siigalee yaala argachuu dhabuu yoo jedhan fakkeenyaaf qorri tokko yeroo dhufutti akka qorri sun tunne marfee waraannatta dawaa garagaraa fudhatta kanarraa of eegda jechuudha fakkeenyaaf wanti kun bashitaadha isin madaa yookaan ammoo madaa zimbilotti ilaalina wanti kun bashitaa guddaadha gara ruhii namaallee baasutti deema akkamitti yoo jettan qaamni kun hin hoosisaa dhibeen madda kana haga amma qoratamee wanti beekamu hin jiru kun baay'ee ulfaataadha waan kanarratti doktoroon illee beekaanillee jechuudha wallahi billahi kun waan baay'ee ulfaataadha kun qulqullina dhabiinsarraa qulqullina nyaataa dhabuu irraa qulqullina uffataa dhabuu irraa qulqullina jireenyaa dhabuu irraa kun achirraa madda jechuudha sigalee yoo tarii waan kana ittisurraa dura hin fayyadamin ta'e baay'ee ulfaata jechuudha kana hundi keessanuu isin ilaallata eessa cufee deebi'a bar wallahi Oromooti jana didee garamittiin cufee deebi'a liiviin irraa na baasa yaada kiyya xumuradheetiniini yeroo biraa carraa olii kennina abshiiru eessayyuu naquu walumaa himna irra guddoo ammoota isiniin jedhe warri asumayyuu na rakkisaa jira kaameraan kiyya ani ka isiniin jedhu maqaa nama irraa maal jedha falmataan maal jetta falmataa mee irra deebi maqaa nama irratti yoo taggoote siif eeyyamaa kaameraa maal jechuudha irrumatti dhayaan jiru maa amma qoma nama sanii irratti dhayaa jira bar indide ofirraa dhaya indide rakkoo qaba rakkoo jira asuma na bira ta'uun kanaafi rakkoo ijoollee mana rakkoo hidhaa rakkoo Saudi Arabiyaa keessa jiru kana irratti dubbachuu qabdan marti keessanuu jechuudha rakkoo tana dhibee tana akka qalbii laaltanii hin usina kuni madaadhan jedhina kuni baay'ee ulfaata madichi jechuudha baay'ee ulfaata madaan kun baay'ee ulfaata ayya arsi boqojii nagaa na oolatille inshallah khalas dhiifa moojii ni to'onnatu na dide kaamera na dide abshirii yoo kaammoo keessaan na dubbisi dhimma akkas keessaan na barreessi keessaanis na dubbisi inshallah maaltu gosh jetta saati goshiin eenutti gammadaa jirta qoy warra dhibamutti ummata dhibamutti gosh jettamoo maali rabbi sittaa deebisus inshallah jazba rizqii barbaadachuu biyyaa bayanii beektaa sigale rizqii barbaadachuu biyyaa baanii biyya namaa keessatti abbaan kee jechuudha jaarsa of jalatti poosti godhe san gartanii deema Facebook jala seenaa laala nama gudda abbaa soddaati nama jaarsa gudda kun ummata bashitaa san waliin ta'a ummata dhibeen qabde san waliin ta'a kuni dhibee mataa isaatitti kana ka godhe mootummaan kaan rasaasaan fixa kaan beelaan fixa kaan mana hidhaatti darara kana biyyi keenya kun yoomuma dammaqa biyyi keenya yoom dammaqa oromummaantu yoom dammaqti
oromummaan tun nama dhabdee jirti. Ani yoo kana laalee jedhu ndoo maal jechuudha oromoon tun jedha yoo kana laalee jedhu oromummaan jirti jedha. Oromummaan jiraachuu isii tana na qaanessaa yuan. Yani oromoon akka oromummaatitti beekaan isiin qabdus hayyuun isiin qabdus abiyyi makana. Bakka abiyyi qilee abuuti abiyyi kanatti kaasuu qaba oromoon falmachuu ni qaba. Mootummaan biyya ta'an jiru rakkataa biyya namaati ta'an jiru biyya namaa keessatti lammiin dhumaa jirti haati ulfa dararamaa jirti ilmoon dararamaa jirti dargaggeessi dararamaa jira. Hay kana akkamittu sa oromoon qoy meenatti hima. Mee furmaanni jiru maali? Mee furmaanni ijoollee kanaa godhamu maali? Namni kalaa dhibeen kun hin hoosise daqiiqatti lubbuu baasa lubbuu ajjeesa. Kalas namni tokko woquu hin danda'u harka hidhanii teessisumu namni kun hin maraata. Mee ati xiqqishuma sii qaama kee kana mee xiqqishuma sii omma deessiitti lillaa lakkatti si madu si hoosiftu jechuudha namni la bakka tana na hoosiftee na fayyuu didde wallahi jechuudha. Na gube ibiddan na gube wallahi guyyaa meeqa na hoosifte seetan. Qaamni akkasitti nama madaa'ee qaamni fuula guuturraa hamma qaama hundaatti jechuudha. Namni kun of hooqamu akkamta hooqatee jedhi booda of ajjeese hin du'a. Kalaas dhibeen kun ammoo nama sanirra qofa dhaabbachuu osoo hin taane warra mana san guutuu keessa deema jechuudha. Furmaata ijoollee keessan kanaa godhaa. Adaraa keessan irratti illee dubbadhaa. Kuni baay'ee ulfaataadha. Dhibeen kun baay'ee ulfaataadha. Ani barna ajaa'ibee jaranna barre ani na ajaa'ibee bar mootummaa tokko ka deeggaran mee mootummaa kana osoma deeggaraa yuunaan jettani akkamittiin isa deeggara jinniin isa haa deeggartuuti aboo rabbi dhabama isa haa godhuuti akkamittiin isa deeggara mee natti hima mee naani akkana godhii deeggari mootummaan kana godhaara naan jedhme mee wajjima Abiyyi Ahmadi takkaa natti hima wajjima ummata kanaa mee takkaa natti hima ummata keenyarratti hojjetaa jiru malee. Hayyuu jalatti kaleessa sodaatamnee diinni jalatti nu dhuggine nurraa hidhe nama cimaa gadi ba'ee ummata kana tajaajilu nurraa ajjeesisiise har'a biyya kana keessatti ummata dararaa jira mee mootummaan kun kana na fayyade jedha mee mootummaan kun kana na fayyade jedha. Eshi obboleewwan keessanii miti niin akkanatti madaa'eetiin suuraan isaa gadi deemu kun suuraan isaa gadi ba'u kun abboota keessanii miti. Dirqama isinitti dhaga'amu isin barka dhalattanii dhumma jireenya dhuunfaa keessaniitii miti namni tokko barka dhalateef rakkoo addunyaa tanarra mul'attu tana fala isii barbaaduudhaaf furmaata fiduuf rabbiin ka ija sitti kenne ka gurra sii kenne bar akka ati bar waan namni dubbatu san dhageettuufi bar ka ija sitti kenne ammoo akka ati laaltee waan kanaaf furmaata fidduuniifi bar maa waan rabbiin sii kenne kanaan ittiin hin tajaajille maa nama dhuunfaa karaa badii dalagu tokko harka dhooftaaf. Jechuun Abiyyi Ahmadi badii dalagaa jira. Nama ilma namaa irratti badii dalagaa jira. Beeka irratti badii dalagaa jira. Ummata miskiina irratti badii dalagaa jira. Asitti miskiina fixaa jira. Isin namni ija qabdan, namni gurra qabdan, namni waan kana beektan akkamitti nama tokko nama beeku tokko harka dhooftaniif. Mee natti hima. Jechuun maa akka namaatitti hin yaadne isin. Akka rabbiin isin kalaqatti maa hin yaadne. Rabbiin bar heywaana godhee isin hin uumne bar. Ilma namaa godhee isin uume bar. Warii godhee isin hin uumne bar. Sigalee wariin maanu wariin tokko yoo biratti dadhabe hin mal'ata hin iyyaaf jechuudha hamma beeku isin maali rabbiin kotte duudaa godhee isin uume jechuudha ummata sammuun duude rabbiin ija isin kenne malee hin agaru ijji keessanillee gurra isin kenne malee hin dhaga'u gurri keessanillee arraba isin kenne malee dubbachuu ni hin dandeettan kara sharrii qofa deeggartan sa obboleewwan keessan kana maali Abaarre sunu deeggarsa jedha. Maalis abaara wallah maalis abaara. Iyyaa nyaatu inni. Keessaan na barreessa rakkoo hin qabu. Innaa baay'ee nama dhibaa baay'ee nama dararaa Oromootiyyaa khalaas carraallee nama hin kennine kanaa ol dubbachuu hin danda'uuni.
Yaa'u akkasitti beekaati deema.